abbaa koo na hiikaa. Waaqayyoo hidhaa cubbuutii si haa hiiku. Yaa abbaa koo, Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqaati jechuun maal jechuudha? Waaqayyoo ni fuudhaa? Ilmas ni godhataa? Ilaa yaa mucaa koo, namni kana jedhu gonkumaa sirrii miti. Yaadi akkasii yaada fooniiti. Ilma jedhamanii waamamuudhaaf haala afurtu jira. Isaanis qaamaan dhalatanii ilma ta'uu, lammaffaan fakkaataan ilma ta'uu, sadaffaan immoo guddifachaatiin ilma ta'uu, inni arfaffaa amal uumamaan ilma ta'uudha. Yaa abbaa koo, kun maal jechuudha? Tolee mucaa koo, inni jalqabaa fuudhaaf heerumaan abbaaf haadha irraa dhalatanii ilma ta'uudha. Fakkeenyaaf Yoosef ilma Yaaqoob jedhama mitiire? Akkuma kanaati. Tole, kun salphaa fi kan beekamuudha. Inni lammaffaan fakkaataan dhalatanii ilma ta'uudha. Ijoollee Itoophiyaa, ilma Oromoo, ijoollee Baalee akka jedhamu. Kun immoo fakkaataan dubbachuudha malee Baaleen yookaan Itoophiyaan heerumtee ilma godhatte jechuu miti. Dhugaadha. Kun fakkaataan dubbachuudha. Inni sadaffaan guddifachaatiin ilma ofii taasisuudha. Kunis aadaa keenya keessatti kan beekamedha. Inni xumuraa amal uumamaan ilma ta'uudha. Kana jechuunis yaa mucaa koo, madda isaarraa osoo qaamaan gargar hin ba'in argamu jechuudha. Hubatteetta? Abbaa koo, mee fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf akkuma carallaan yookaanis afaan Amaariffaatiin cararisa jennu, afaan Ingiliffaan immoo ree isa jennu sana, inni biiftuu keessaa ba'a. Biiftuu keessaa waan ba'eef biiftuun heerumtee carallaa godhattee ni jedhama. Dhugaadha, hin jedhamu. Tole egaa, carallaan kun biiftuu keessaa ba'ee yommuu mul'atu qaamaan biiftuu irraa adda ni ba'aa? Gonkumaa adda hin bahu. Yaa mucaa koo, akkuma kana osoo addunyaan hin uumamin ilmi Waaqa abbaa irraa dhalate. Yommuu kana jennu dhalootan isaa dhaloota nuti fooniin beeknurraa gonkumaa addadha. Kadhannaa amantaa irrattis ifa ifarraa argamee jennee kan kadhannu kanaafi. Garuu abbaa fi ilma yommuu jennuun tokko kan dursu, tokko immoo kan aanu yookaan immoo tokko xiqqaa, tokko guddaa jechuudha. Akkas jechuu miti. Fakkeenyaaf dungoo ibsinee daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 booda ho'inni yookaanis immoo gubaan dungoo kanaa reefuu dhufee ni jenna? Hin jennu. Maaliif? Ifti ibiddaa fi ho'i ibiddaa ergaan takkaa dhufa malee waliin dursu. Akkuma kana amal uumaa kanaan ilmi Waaqa abbaa irraa dhalatee gaafa jennu garaagarummaan yeroo fi wal caaluun qaamaa gidduu isaanii hin jiru jechuudha yommuu caalu. Akkuma kanaa uumama addunyaa dura ilmi abbaa irraa dhalate. Hafuurri qulqulluunis abbaa keessaa ba'e. Kanaaf jiraataa bara baraa ta'uutiin sadan Waaqa tokkodha. Walis hin caalanii, walis hin dursanii.